Akkam jirtu hordoftoota chaanalii keenya subscribe, like nu gochuudhaan nu jajjabeessaa. Wanta haaraa jiru hundumaa isin biraan ga'uudhaaf nuti ciminaan hojjechaa jirra. Isin chaanalii keenya subscribe, like gochuudhaan nu jajjabeessaa. Galatoomaa. Akkam jirtu hordoftoota Gadaatiyoo, nageenyi keessan badhaadha, kan nyaattan dhadhaadha. Har'a seenaa jireenya Eebbisaa Addunyaa. Eebbisaa Addunyaa jabdichi Dambidolloo eenyu inni? Namni seenaa isaan beekne bishaan gabatee irratti gara argetti jallata. Eebbisaan Addunyaa abbaa isaa obbo Addunyaa Jaalataa fi haadha isaa aadde Sanniyyee Kabbadaa irraa Bitootessa 10 bara 1962 godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo ganda Duwwaa 6tti dhalate. Maatisaaf ilma hangafaa yoo ta'u, obboleewwan dhiiraa 2 Moosisaa fi Mul'ataa, akkasuma obboleewwan dubaraa 3 Kiyyaa, Ilillii fi Daangaa, akkasumas obboleewwan Harmee Eebbisaa Addunyaa, Arjummaasaa fi Leellisaa jedhaman qaba. Eebbisaan umuruma dhumaa isaa daa'ummaatti mucaa beekaa, mucaa qabbanaa, amala qabeessa, mucaa alaafis manaafis abboomamu, xiqqaaf guddaan kan jaalatamu ture. Sammuu namaa guddatu irra dubbata. Kallattii nagaaf jaalalatti dhaqnaan eenyuufiyyuu ajajama. Maanguddoo dargaggeessa yoo ergatan innasuma asiif achi fiigee dhimma ergameef xumura. Karaa xiqqin qabnaan garuu morma isaatu cita. Kana malees tapha kubbaa taphachuun immoo hanga magaalaa Dambidollootti bakka buutillee ga'eera. Walumaa galatti Eebbisaan mucaa kennaa addaa qabudha. Kanaafis mukaa fi baalatu isa jaalata jetti obboleessi isaa Ashannaa fi yookaan immoo Moosisaan. Amalli isaa gaarummaa kanarraa kan ka'e hawaasni naannoo isaa jiraatan hunduu mucee jedhanii maqaa maasoo moggaasanii fi ittiin waamu. Kan Eebbisaa qofa osoo hin taane kan haadha isaas jijjiiranii Harmee mucaa jedhanii moggaasaniif. Har'a kanallee magaalaa Dambidolloo keessatti ijaataan mana Harmee mucaa nageessaa yoo jedhan namni ijaan hin arginellee fuudhee mana haadha Eebbisaa nama geessa. Harmeen Eebbisaa jecha jedhan. Isaan hedduu turan, ati garuu tokko weellisteef malee jette magaallee koo, jaalala lallabuun mee maal qaba rakkoo. Har'as hiikaa jira Oromoon hibboo kee, dubbii bilisummaa faarsa gitaarri kee. Guyyaanis daddarbee fakkaates kan turu, sanyii ta'u malee tortoruun hin jiru. Sanyii filatamaa ta'eef siif faca'ee ilma keetiin boonii kooree Harmee jedha. Eebbisaan Addunyaa yeroo umurii isaa barnootaaf ka'u mana barumsaa Oliiqaa Dingil Gaaloon kutaa 1 hanga 8tti barate. Kutaa 9-12 immoo Qeellam sadarkaa 2ffaa xumure. Barnoota isaatiin baay'ee cimaa fi uumamaan nama kennaa addaa qabu ture. Ilmaan Oromoo quuqamaa fi cunqursa isaanii arguu jibbuun immoo akka waan wal dhalateeti. Afaan Oromoon afaan isaa guddate ittiin baratamee sadarkaa irra jiru kana caala akka fagaatuuf kaayyoon hojjechuun isaa iccitii seenaa Eebbisaa keessatti galmee seenaati. Barattootaa fi ilmaan Oromoo 10s 100s hanga arge muka jalattis yaa ta'u mana barumsaatti walitti qabuun qubee afaan Oromoo barsiisa ture. Hojii Eebbisaan kana kan argan ilmaan Oromoo magaalaa Dambidolloo eenyummaa isaanii kana keessatti biqile. Gara isaan imaluun eenyummaa isaanii fi qubee afaan Oromoo Eebbisaa irraa barachuu jalqaban. Baay'inni isaanii dabalaa deeme. Gochaan gocha kana wayyaaniin garaa guggufe. Barichi uummata Oromoon qubee afaan Oromoo barannaa fi hin baratanii diina waliin falmii guddaa ture. Gochaan Eebbisaan kun immoo daandii diinummaa wayyaanii ta'uuf karaa irra hin imalchiisin hin hafne. Bara dargiin kufe wayyaaniin aangoo qabatutti bara 1983 Eebbisaan qormaata biyyaalessaa yookiin seensa yuunivarsiitii kutaa 12 fudhate. Qormaata kana akka fudhateen barsiisaa qubee barsiisuu jalqabe. Dhuma kana magaalaa Eebbisaan keessa jiraatu Dambidolloo keessatti ABO'n buufata waraanaa guddaa dhaabbate. Yeroo kana Eebbisaan haalli jireenya uummata Oromoo gabrummaa cimaa ta'uusaa waan hubateef uummata kanaaf qabsaa'ee bilisa baasuu fi firii qormaata biyyaalessaa isaa eeggachuu dhiisee ABO'tti dabalame.
Dhaaba kana keessattis yeroo jalqabaan barnoota seenaa baratee dabalamuun leenji'e. Barnoota seenaa fi leenjii dabalummaa ABO kan arge xumuree booda Eebbisaan ramaddiidhaan gara Asoosaatti qubee barsiisuu fi tuullaa shira uummata Oromoo irra jiru uummata labsuu irratti xiyyeeffate. Ergama isaa guddaan gara Asoosaa imaleefis baachaa erga ture booda immoo gara magaalaa Finfinneetti imale. Sibiila ilma Oromoo Eebbisaan Finfinnee erga adeemee booda gadi hin teenye. Giimii xiqqaa of keessatti bobaase. Saba isaa cunqursa jalaa baasuuf gara bosona Booronaatti imaluun qabsootti bobba'e. Boorona guutuu waliin ga'e. Moyyaalee, Hariiroo, Sololoo fa'aa keessa turuun icciitii qabsoo diimessee ture. Boorona qofa osoo hin taane iddoolee garaagaraa kanneen akka Walloo fa'aattis bobba'uun qabsoo hadhaawaa gaggeesse. Jiruu qabsoo bosona kana keessatti yeroo baay'ee rakkoo adda addaa argeera. Bosona Jijjigaa keessa yeroo turetti waan sooratu dhabee guyyaa 5 biyyee siffatee jiraate. Yeroo 3 harka wayyaanitti kufee mana hidhaa keessatti daraara cimaa arge. Yeroo bosona Booranaa turetti immoo daangaa yookiin baandoora keenya irratti qabamuun mana hidhaatti darbatamee yeroo daraaramu jaalleewwan isaa hedduun immoo biraa wareegamaniiru. Achittis weellisaa Biqilaa Guyyoota waliin wal baruuf carroome. Biqilaan Guyyoota artistii beekamaa Raayyaa Eebbisaa umurii hedduu waliin jiraatanii fi mana tokko galaa turanidha. Biqilaan yeroo baay'ee gitaaraan kan taphatu yoo ta'u, weelliin inni irra caalatti ittiin beekamu sirba Booranaa Amma Ollee jedhuun yeroo ammaa biyya Ameerikaa jiraata. Eebbisaa addunyaan Booranaa akka deebi'een gara Gullallee qajeele. Gullalleettis dhaaba ABO humna jabaan dhaabbate jirutti makame. Obbo Leencoo Lataa fa'aas baga dhufte anaa dhufu jedhanii simatan. Amma jireenyi fi qabsoon bosonaa sigaa hawwisoo deeggare, hawwisoo tajaajili taa'i jedhaniin. Haaluma kanaan Eebbisaan taa'ee osoo weelluun isaa shaakaluu fi iddoo adda addaatti socho'uun sirba warraaqsa uummata sochoosu. Obbo Leencoon fa'aa gara biyya hambaa godaanan. Eebbisaan garuu biyya keessatti hafe. Warri wayyaanis mallattis hojii siyaasaa fi qabsoo Oromoon hojjedhu jedhii galii jedhanii turan. Inni garuu lubbuu koo hanga bahutti kaayyoo koo hin sharafu bosona kootti hin deebi'a malee jedhee dide. Akka harmee Eebbisaa addee Sanniyyeen jedhanitti gidduu sana Dambidolloo harmee isaa bira bu'uun icciitii fi kaayyoo garaasaa hunda itti himatee ture. Hanga Gibbiitti na gaggeessi. Finfinnee deeme yoo naaf mijate keessatti Finfinnee deeme yoo naaf mijate kaasettiin baafadha. Yoo dide immoo kaayyoo kiyya duubatti hin deebisu. Bosonatti deebi'ee nan jedhee hanga Gibbiitti gaggeesse. Ija haadhummaan qalbiin nararree of duubatti ilaalee sokkii jetti. Yeroo kana harmeen isaa jettutti namuma Eebbisaa barsiisaa turetu Opiidiyoo hamtuu baricha ta'ee ajjeesuuf duuka fiigaa ture. Eebbisaan garuu Gimbii erga imalii booda hiriyoota isaa waliin ture qabsoo mijeesse sirba isaa shaakaluu ture. Baatii tokko booda gara Finfinneetti deebi'uun hordoftoota kanneen akka Hirphaa Gaanfuree, Daawwitii Mokonnon, Daagim Mokonnon, Haftaamuu Lammuu, Muktaar Usmaan, Gaabii Dawoo, Geetuu Lammii, Biqilaa Guyyootaa, Tsaggaayee Daandanaaf kan kana fakkaatan hedduu waliin wal arguun hojii aartistiif karaa afaan Oromoo ittiin guddisan irratti olaantummaan cimanii hojjechaa turan. Akka obboleessi Eebbisaa Taamiraat yookiin Mul'atan himutti baandii Gadaa yeroo kana hundeessanii sagantaa isaatu hanga booda siyaasaa gaggeessuu jedhamuun cufamuun ETV'n darbaa ture. Eebbisaan dandeettii waraanaa qofa osoo hin taane dandeettii sirba inni qabus adda ture. Sirba qofa osoo hin taane meeshaalee muuziqaa garaagaraas taphata. Gitaarri isaa immoo harki isaa irraa hin bu'u. Biqilaan Guyyoota waliin dabaree wal jijjiiraa ittiin taphatu. Eebbisaan sagaleen yoo sirbu Biqilaan gitaara rukutaaf. Biqilaan immoo yoo sirbu Eebbisaan gitaara rukutaaf. Eebbisaan bara 1989 kana yeroo sochii Oromiyaa
keessa naannolee adda addaa kibba lixaa giddu galeessa dhiyaate weellisuun sirboota isaa caalmaan Oromoo ragga'u ifatti baasuun daandii Oromoo mirga isaatiin gaafatuuf falmatus agarsiisaa ture. Sirboonni isaa sirba aadaa fi warraaqsa yookiin immoo riivoluushinii yoo ta'an irra caalatti kan qabsoof uummata Oromoo diina irratti kakaasee shira diina gufuu ta'edha. Kimbii gara Finfinnee imalaa yeroo hiriyoota isaa waliin sirba shaakalaa kana eebbisan wayyaanotaan baay'ee barbaadamaa ture. Ta'us kaayyoo godinaaf jedheen dhiisu jechuun gara Gimbiitti deebi'uun bara 1985 kaaseetta jalqabaa isaa mana muuziqaa Sinqanashiitti maxxansiifate. Barri kun bara qubeen afaan Oromoon baratamuuf ni baratama. Wayyaanee fi uummanni Oromoo wallaansoo waliin qabaa waan ta'eef eebbisan kaaseetta isaa jalqabaa kana irratti xiyyeeffannaa guddaan qubee afaan Oromoo ture. Akkam jirtu hordoftoota chaanalii keenya subscribe, like nu gochuudhaan nu jajjabeessaa. Wanta haaraa jiru hundumaa isin biraan ga'uudhaaf nuti ciminaan hojjechaa jirra. Isin chaanalii keenya subscribe, like gochuudhaan nu jajjabeessaa. Galatoomaa.